Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan olmaa sharafaa karaa ethio.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechaadha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaarraa akkuma jedhe immoo baankii akka jareen qabadhee dhufa guyyaarraa baankii Awaash qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 6 karaa baankii Hawaashin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa ethio.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankii Hawaashin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 7 qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii qajaree tanaan baankii Hawaashin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argatanii fi faayidaa guddaa qaba jedheen guyyaa hundayyuu qabadhee dhufaa jechuudha. Karaa itoo black marketiin illee ta'e karaa baankiitiin illee jechaadha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef sina hammuma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Akkuma jedhe karaa itoo black market biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin amma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma guyyaa kalee akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitii guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashii baankii qajaraa jechuudha. Guyyaa hundayyuu baankii wal fakkaataa qabadhee dhufu baankii qaqqajareen qabadhee dhufa jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin amma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashii yoo ergattan gara biyya keenyatti biyyoota 6 kana keessa jechuudha. Hamma dubbadhanii tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hammuma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Salphumatti hammuma qabda saniin baay'ifattu jechuudha. Akkuma beekamu immoo itoo bilaak maarketti dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaa tokkotti otuma san onlaayinii irra jiraniyyuu yookaan saantiiwwan wayii hir'isaa yookaan saantiiwwan wayii dabalaa jechuudha. Akka baankii miti baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 hanga torban tokkottu ta'uu danda'a yookaan otoo hin dabalin yookaan otoo hin qinnasin jechuudha. Hoo dabalees akka itoo bilaak maarketti miti jechuudha. Itoo bilaak maarketti kan ganamaa fi kan galgalaa garaagarummaa qaba jechuudha. Ganamaaf galgala yoo otoo hin gahin kan guyyaayyuu yookaan daqiiqadha yookaan sekendiidha. Sekendiitti garaagarummaa qaba. Itoo bilaak maarketti dhaabbataa miti. Otuma onlaayinii irra jiran yookaan hin dabalaa yookaan hin qinnasaa jechuudha. Salphumatti akka baankii fi itoo bilaak maarketti fi baankii waliin fakkaatan jechuudha. Baankiin sekendiidha. Sekendii jijjiirama. Dhiifama itoo bilaak maarketii sekendii jijjiirama. Baankiin immoo akkuma jedhe guyyaa 2 guyyaa 3 illee torban tokko illee kan turu jira jechuudha. Egaa salphumatti biyyoota ni qabadhee dhufe immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman riyaala, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa Yowaanii Joordaan dinaara, paawundi sterlingii, yuuroo, Swiss baankii, koronaa, turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Hawaashin kan akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, paawundi sterlingii, yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 jechuudha. Itoo bilaak maarketti guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Xiqqaatu saantiiba 2-3 haa ta'u malee biyyoonni hunduu dabalanii jiru jechuudha. Birii Duubaay fi birii Saawud irraan kan hafee jechuudha. Birii Duubaay fi birii Saawudii naannoo saantiiba 1-2 kan qannasee jira jechuudha. Birrii isaan kana 2 salphumatti qannasee hin jedhamu jechuudha. Kuni saantiiba 2 saantiiba 3 illee qannasee jira jechuudha. Birii Saawudii fi birii Duubaay jechaadha guyyaa har'aa. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarketti.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 86 fi saantiiba 04 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 100 fi birrii 51 fi saantiiba 65. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarketti.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 35 fi saantiiba 73. Akkasuma Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashin birrii 100 fi birrii 8 fi saantiiba 72. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarketti.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 24 fi saantiiba 54. Kan itti aanu Oomanii Ooman riyaalli tokko
karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 83 fi saantiba 76. Kan itti aanu Duubaay dirhamiin tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 50 fi saantiba 65. Akkasuma Duubaay dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 94. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 60. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 43 fi saantiba 00. Salphumatti birrii Saawudii tokko yookaan Riyaalli Saawudii tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 43 sharafamaa olee jira jechuudha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 5 fi saantiba 95. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 93 fi saantiba 42. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 46. Joordaan diinaarri tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 62 fi saantiba 40. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 30. Akkasuma Paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 69. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 45. Akkasuma Yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha birrii 100 fi birrii 78 fi saantiba 55. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 36 fi saantiba 22. Koronaan tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 28. Turkii liireen tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 34. Ijipshaan paawundiin tokko yookaan Ijiptii paawundiin tokko jechaadha birrii 3 fi saantiba 91. Yemen riyaalli tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78. Israa'el shekeliin tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 58 fi saantiba 28. Hindiyaa ruupeen tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 07. Paakistaan ruupeen tokko karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti akkuma beekamu karaa blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaataa jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo baankota keessa guyyaa har'a akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaataa jechuudha. Egaa salphumatti karaa blackmarket ta'e karaa baankiitiin illee biyya Olmaa galatti kana fakkaataa jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Biyeerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Biyeerut yookaan Libneen illee akkasuma jechuudha. Birriin biyya Biyeerut yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Biyeerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birriin Paakistaan illee birrii Yemen irraa birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Birriin tokkichi Yemen birriin kan Paakistaan illee birrii Itoophiyaatti gadi baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma birriin Biyeerut yookaan paawundiin biyya Biyeerutii baay'ee xiqqoodha. Paawundota keessa waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf doolota 3 maqaa dhee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii kanan jira jechuudha. Ani maqaa isaanii hinneen baay'eetu jira. Ani sadan kana maqaa dhee malee doolaariin baay'eetu jira. Paawundiin illee baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee doolota kana keessa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha.
warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Limneen keessattuu mana madaaba jirtanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Limneen jechaadha birii 100 fi birii 86 fi saantiba 04 irraa eeggattu jechuudha. Karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo baankii Hawaash yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko baankii Hawaashiin guyyaa irraa birii 100 fi birii 51 fi saantiba 65 jechuudha. Kanan irraa eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Kuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti Beerut yookaan Limneen immoo paawundii biyya sanii miti jechaadha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.